nagaan isiniif haa ta'u. Eenyudha kan dubbachaa jirtu? Ana Ifaataa kan jedhu dubbachaa hin jiru. Okay, Ifaataa. Hin beektaa gurbaa kana? Ani onlaayinii marrattan argee yeroo jalqabaa fi uffata aadaa Wallaggaa naaf jedheetaniini gwaadanyaan koo tokko shaarjaa hojjetti. Ani immoo Abudaabii keessan hojjedha. Gwadanyaa koo faana wayyaa wal fakkaataa bitachuu barbaanneetu birrii 1,000 dura siifan fidanaan jee Abudaabiitti. Ani immoo yericha shaarjaan jiraadha jee. Anaaf gwaadanyaan koo wal bira hin jirru. Gwadanyaa koo sanaa fi anaaf caammaa fi uffata aadaa kan Wallaggaati uffanni isaa kan barbaanne caammaaf wayyaa wal faanaa naa fide uffanni suni uffata gaarii miti haa ta'u rakkoon qabu gaarii ta'uu baatus birrii 1,000 keessaa birrii 1,000 diraama 1,000 asii kan biyya kanaa keessaa birrii 50 naa deebisee uffata sana 4,000 walii gallee ture akkasuma birrii 50 naa deebisee birrii 1,000 keessaa jechuudha. Gwadanyaa koof shaarjaatti geessana biran jirtu gwadanyaan koo jechuudha. Ana kaffala uffata sana immoo anatu gwadanyaa koo sana sarpiraayizii gochuuf jedheetaniin bakka isheen jirtu lookeeshinii ishee erge. Bilbilee tan fide jechaa jirti. Ittan bilbilechaa jirti. Bilbilii fidi hawwi. Narratti dawwalam. Okay. Okay. Caaltu dubbaddume caaltu maal jettu? Nagaasiniif haa ta'u ani kiyyaana. Xiqqoo hafeenaan ta'uu Okay. Bilbila irra jirtaa kan jedhu. Isa booda aqee gwadanyaa koo sanaafis manatti hin geessinee fi uffatas caammaas hin geessinee fi jechuudha gwadanyaa koo sanaafi. Irratti bilbilamaa jiru. Ani wanta xiqqoodha. Ani kennaa nan beeka birri mormaa biteen ture garuu an harkaa mormaa angurra ana waan magaarii naaf fide waan ta'eef garuu micoon takka bosottee turte kennaa maaliif akkana goote gochi kun hin bareeda sirraa hin eegama nan lakkii anaa mitizim jetteeti ishiinii jedheeyyuudhaan immoo waan magaarii naaf fide kanaaf anamtuu narra hin geenye irraa bite garuu waan magaarii naaf fide. Galatoom caaltu tumarfaa. Amma dubbachuu danda'a. Dubbadha. Birrii diraama 1,000 keessaa birrii 150 naa deebisee gwadanyaa koo sanaafis hin geessine anan gaafadha ni geessa jedheetaniini nan gaafadha naannaa torbee lama gaafadheetaniini bakka umarratti bakka nuffeema hin dhiise kanaatiin birriin uffata tokko naa fidee uffata tokko akkan inni naa fidee uffata ani caammaa fi uffata kan gwadanyaa koo shaarjaa jirtu walitti kaffaleetaniin 1,000 keessaa birrii 150 naa deebise gin an amma birrii sana barbaade miti jecha sin haasoftan sana na yaadachiisetan malee ani birrii meeshaa tokko hin barbaadu dhugaa waaqayyo. Kanaaf ifata dhaggeeffadhu. Ati birrii walumaa galatti diinaara 1,000 keessaa birrii 550 diinaara 550 naa deebise. Birrii 50 wayyaa kana immoo hiriyaa keetiin si qaqqabsiifnee achumarraan si jalaa bada. Hin kennin. Dhugaa waaqayyoon misikirii kooti. Dhaggeeffadhu kan jedhu amma himata keessatti dhageera naa galeera. Warri qeeqee taatan warri paastarii taatan warri faarfataanii akkanaa maalidha? Hattuudha. Warri maqaa amantiitiin hojjetan namni intala tokkorraa diraama 3,000 irraa fudhatee dhaqee haala paastarii fuulduratti rakkatee kun uummata Oromoo keessa namoonni akkasii babal'inaan amma biyya keessatti haati isaa maal jechaa jiru? Mucaan keenya nama gaariidhaaf hojjetee birrii fidee jechaa jiru. Akka inni garuu Oromoo irraa ijoollee Oromoo saamaa jiru. Akka inni hattuu ta'e uummanni Oromoo fi maatiin isaa, firri isaa, gosti isaa charchiin inni keessaa bahe. Charchiin inni keessaa bahee as dhaabbatu sun itti saalfachuu danda'uu qaba. Itti qaanfachuu danda'uu qaba. Nama kana charchii sana keessaa hanga isaan haqanii hanga isaan achi keessaa baasanii charchii kana lammata dhufin jedhanii ari'anitti nuti biraarra kana qofa. Yookaan haqa ijoollee kana yookaan warri charchii sana birrii
kanarraan kana garuu hanga dhumaatti akka sin jalaa hidhamne kan akka gurra keessanitti calaw kana quba qabaadha warri kaffii isa wajjin dhaabbatan toora tokko hattuudha hundi keessan hattuu wajjin yoo hin faarfatu taate hattuu wajjin hin waaqeffatu yoo taate waaqni si waaqeffatan tokko jiru kan naaf bakka sanatti walitti qabamu itti nama kana charchii kana waa'ee kennaa tokkicha dubbadheen baate. Dhaabbileen kun nagaan sinii haa ta'u amantoota na fakkaatu ati amanaa na fakkaata galaana akkasii. Ani waa'ee amantiirraa amantii kamirraa dhimma hin qabu. Dubbadheen gabbu afaa jechuun kiyya amanaadhaati jechuu barbaadeen akka waa'ee waaldaa waa'ee chachii paasterii nama. Ani hojiin kiyya hattuu saaxilu. Mucaan kun akka warra kaanii adireesii dhabamiti qabuu dandeenyaan paarsonaalii waan inni sabeekuuf qabee fiduu nan danda'a harkaaf akkatti jechuudha. Amman dhugaadhaa ragaa qabdu qabadhuuti. Ragaa qabdu qabadhu wal funaannadhuuti waan raga qabeessa ta'e wayii waliin intini yadisii galee. Dhaggeeffatu waan itti isa qofaatti otoo hin taane warri itti gaafatamaa charchistaa namoota akkasii charchii keessa jiru ta'ennaan namoota akkasii wajjiniin ta'anii waaqeffatu ta'ennaan charchii sanallee akka Oromoon hin deemne goona yoo kanaan achitti charchii sana keessa ammoo namoota sana kaansil godhanii noo hojii akkasii qabaannaa yakka eenyumtuu isaaf hin eeyyamu kanaafi ragaa qabatamaa qabdu wali funaaniiti hin qabna mucaan nama fagaatu miti nama bakka qabuudha nama waaldaas qabuudha. So karaa sanaanis qabu waan dandeenyuuf waan fagoo miti waan ammana warri wanti waa'ee irraa dubbatamu waan jiruuf sin jechuu barbaadeen kennaan amma karaa kamiinuu qabamuu ni danda'a. So ifamaan qofa daqiiqa tokko akkuma amma kan yaada namaa fudhatan kana mucaa kana jalqaba keessaan gaafattaniittu dafqi namaa Namni gaafatee gaafataniittu jettee nun gaafatin ati mataan kee ati yookaan isa wajjiniin hataa turte yookaan immoo waan nuti gaafani. Ani beeku asuma irratti obboleessa yoo da'u gore kaafadhuu jaarsa waan ta'eef ergii nama sadiitti ergii addabaabayitti obboleessa kee hin baasiin hin saaxiliin jedhamudha. Too akka dubbisa galee waaqayyotti deemtu taanaan mucaan kun amanaadhaa waaldaa qabaa biizii waan ta'uuf tarii dafqi namaa irra jiraachuu danda'a sirriidha garuu biizii ta'a yeroo hundumayyuu irraanfachuu danda'a namni waan yoo umarra jiraate karaa kamiin gaafatti akka macaafaatti nama sadiitti ergi jaarsolii waaldaa bira gaafadhu achii boodarraa gorii jedha addabaabayitti waliin baasina waliin saaxiliinaadha kun mucaan qulqulluudha. Ati dubbichatti qabamtee jiraatta yoo ta'e yakka godhaa haatumtu obboleessa kee addabaabayii baasu. So maaliif jennaan mucaan kun fagoo hin jiru qabamuu ni danda'a. Dhaggeeffadhu ani namoota ani obboleessa kee akkanan godhini obboleessa kee maalon godhini ani waaqeffataadha. Islaama sin caalaa kiristaana sin caala. Waaqeffataa jechuun kudhan gorsii kudhan obsii kudhan immoo qajeelchedha. Kanaafi waan kudhan soddoma obsa waaqeffataa keessatti namni haqa namaa nyaate waaqa kan biratti wanni gorsa barbaadu hin jiru. Hattuun gorsa namaa barbaadu hin jiru. Hattuun maallaqa namaa nyaate kottu deebi hin deebi kottu intalli kun sobbechaa jirti laata intalli kun mataa ishii irraa of eeggadha kottu deebi meeti kottu giifti kottu as deebi. Mucaan kun Galaana dubbachuu danda'amee daqiiqaa lama. Tokkicha ana dubbisaa bee galaana inni waamu maatii. hunda keessatti dhaggeeffata. anan jette ani warri waldaa yeroo tokko ani san beeku naan jechaa jirta ani san beeku manni hordofaa malee hin beeku isa jechuun jalqaba keessaan yaasoftanii erga keessan haasame dafqi namaa sirra jira. Manni kun mana araqee miti. Dhaggeeffadha. Manni kun mana araqee miti. Mana itti ijoollee nama arrabsanii miti. Nama faarsanii itti pireezidaantii ittiin fayyimizii nama godhanii miti. Mana kun mana dhiiga namaa itti barbaadan dhiigni namaa akkamitti namarraa cooba argite dhiiga namaa namatti barbaadan. Taraa kee darabee kee eeggattee daqiiqaa 3 sii gannama daqiiqaa 3 keessatti yaada mataa keetii ibsata. Nama afaan baatee nama dhaabdee akkana haasa'ee tan akka warra kaanii taa'otte bakka kanatti gonkumayyuu as dhiyeessu. Gaarii kiyya dubbadhu hammeenya kiyya dubbadhu taa'itan si dhaggeeffata. Si galee kana yoo ana arrabsitellee taa'itan si dhaggeeffata. Kun nama 289 na arrabsi. Yoo moo ani dubbadhu afaan kee qabadhuuti akkuma si dhaggeeffadhu isanitti na dhaggeeffadhu.
kanarratti yoo walii galtan warri kanarratti walii galtan qofti as keessatti yaada keessan wannoo ergadhaadha kanarraan kana fe garuu atakaaroon buusa as keessa na bira hin jiru okay galatoomi eenyu obboleettiti ifata ati yaada kee xumuratteetta si dhageenyeerra wanni ati namarra keessu tokko hin jiru maalifi namni maallaqa namaa nyaatu mucaan kun si qofarratti miti akkaawuntii feekii na bira jira akkaawuntii nama biraa kan inni nama biraatti ergee nama kana mucayyoonis hin beekne hin dubbatta jiitu please waggaa 100 kun dubbadhu dhaggeeffadhu namoota waan dhageenyefan dhageessa akkaawuntii sobaa maallaqa kan nama biraatti galche maqaasaa isa irra jiru dileet wannoo irratti maqaasaa irraa balleessee kunooti birrii si galche jedhee namatti wannu kuni yakka guddaa nama maqaa amantiitiin daldalu keessattuu warra akkasii kana uummanni Oromoo sirriitti jala bu'ee hordofee waan namoota kana ofirraa dhaabuu danda'u qaba soo kana kee eenyu jiitu daqiiqaa 3 fudhadhuuti haasa'e achi booda zeddi mucaan tokko tigisteedhaanti keessaa natti himachaa turte ammarran jirtu na waama jedhee jechuudha. Diraama 3,000 itti kenniteetu sii galchira shiillee akkuma kana resiitii sobaatti kenne qalama diibaan iddoo maqaan jiru irraa haqee jechuudha akka feekiidha wantichi. Innaa mucaan akkaawuntiin kenneefis namni nani maqaa kenneefis kana miti nama kanaatu siriillee hin beeku. Achinan kana miti akkas na gootee jennaan kanumati natti kennatti irran sii galchee ani maala sii godharee jedheen na baay'eette. Achiin waldaatti deemtee himattee jaarsa waldaa sarchi deemtee himannaan achittis mataa jabaatee dhuma galcheeraa fi waan tokko narraa qabdu jedhee kaadee jedhan jaarsa waldaa fuulduratti. Intala kantu waraqaa disii na bira jira. Mataa jabaatee dhuma galcheeraa fi waan tokko narraa qabdu jedhee kaadee jaarsa waldaa amma waan nama jiituun jettu kuni waraqaan ishii na bira jira mucayyoo kana nama kana maallaqni intala kana akkamitti akka hojjettaniif ittan keessattuu dubartoota taatanii madaa waloo madaa obboleettii teetii kan hin beekne dubartoonni keenya meeqatu sireera rafaa jira mee mana arabaa kana keessatti dubartii meeqatu sireera rafu dubartii meeqatu kurshinaa keessa rafu dubartii bakkuma ciisaa gaarii namni qabu walqixa nama carraan baaseefitu bakka ciisaa qaba kanaaf bakka akkanatti ciisanii carraan isiniifan kenna onnoon jenna isa kanaaf kana waan yoo hubattanii waan namni irraa haasa'u nama kana asitti baafnee nuti nama ajjeese abbaa kiyya ajjeese miti haadha kiyya ajjeese miti ani gadoo nama kanarraa qabu hin qabu garuu dhugaan jiru haqni jiru ijoolleen kun akkasitti hirriiba dhabanii nyaata dhabanii maallaqa isaanii maaliif dhorkatamu dhiira ta'anii namni nu gaafatu hin jiru obboleessi hin jiru jedhanii ijoolleetti roorrifamuun hin qabu gonkumayyuu so kana kanaan jedhu warri namni kun eenyu ceessa kan 400 irraa nyaate moo kan jettumaa warri maallaqa sirraa nyaatee jiraate tokko barreessaa ispeeshaalii barreeffadhaa isin seessin warri maallaqni ani ragaa qabatamaan qaba warri jettan akka mucayyoo amma jiituun haasoftu tana warqaan ishii na bira jira warra akkasii qofan galcha warri dhuftanii warri seentan immoo yeroo seentan dhimma kana gubbaarratti warri waa beektan amma kan kaleessaa warra sana eegna warra kaleessa amaanaa nurraa fuudhe maallaqa obboleettii keenyaa argaa turtanii kan warra sana sin eegna waan isaan jedhan waan isaan nu deebisan akkasitti nutti deemna waliigalaa kanaarraa galatooma kan eenyuti carraa nama Zed jirta dhiifama waliin ani dubbadhu mee qofsi warri si dura jiran carraa osii kennanii hin dubbatta warri dura jirtan warri carraa kennu dabarsuu fi barbaaddan kennaa eenyu zinnaash jibriil okay dubbadhu boodanan dubbadha okay hundumti keessaniyyuu baga nagaa taatanii
dhaggeeffachaan ture yaadota ta'ee dhuguma yaadi dogoggoraa kun jira taanaan kennaa bira waa'ee amantii waan kakaasanii fidhanii erga irra caalasaa amantiin akkas jedhu hin jiru garuu waa'ee amantiitti waliin qabsiisinaa nama dhuunfaa tokko amantii namoota hedduu qabatuun waliin qabsiisinaa maaliif namni hundi sirriidha sirrii miti jechuu hin dandeenyu dogoggora isaatti itti gaafatamummaa isatti fudhata garuu waldaa cufsiisnaa namni kan jedhamu kun mirga abbaa tokko yookiis nama abbaa tokko balleessuudhaaf namooti hunda ni ilaallatu haa ta'u malee kennaan kana hunda raawwateera taanaan yaadichi sirrii miti enneen hundi keenyaa hin morminaa jechuudha. Kana dabalatee yaada dabalataa waan ta'e dubbachuu barbaadu. Yaada koo fudhadhaa dhiifa magaaloo. Yaada koo fudhadhaa fudhachisi. Wal dhaggeeffannee ofinnaa rakkoon hin jiru. Kanarratti dabalatee kanarra birrii kanarra iyyuu darbee lubbuun namaati iyyuu hedduu darbaara Dubaay keessatti dhugaa lubbuutu dhabaa irra dhugaa birrii miti jechuudha. Akkas taanani wanta hundumarratti iyyuu nuuf hojjedhaati micoonni hin gaddaa ajjeefamtee galtee saaxinii ishii hin buqqa'in jedhamee Dubaay keessaa galte saaxinii ishii hin buqqa'in jedhamee awwaalamte sunis dhugaa ishii nuuf haa barbaadamu dhugaa birrii bichaa miti dhugaa lubbuus ni barbaannaa jechaa jiraan immoo ijoollee Dubaay keessaa kennaa irratti waa'ee amantii isa ijoollee musliimas haa ta'u kiristaanotas haa ta'u yakka warra hojjetan hundumtuu irratti baatu taana irratti ba'uudha waa'ee kennaa duwwaa miti kennaan dogoggoreera taana yaada kana dogoggoreera taana sirreeffatu taana naa sirreeffatu taana isa amantii isaati mormituu isaati jechuudha namtillee kanaaf itti fuftanii dhimma lubbuu maal kana bichaa miti maallaqa bichaa miti Dubaay keessatti ijoollee meeqatu bu'aa wal qabate hundumti keenya iyyuu jechuudha kanaaf mee caalatti kan maallaqaarrayyuu kan lubbuutu caala jedhee waan yaaduuf ani dhimma kanas itti deemaatu gabaabumatti micoomti dheengadda duutee reeffishii saaxiniidhaan fe'amee birrii walitti guurramee galte sun dhugaa ishii maaliif mana dhukkubsatee too'ii gadi baafamee hin dubbatamin maaliif cal jetta warri miidiyaa gurguddaa qabdan amma waa'ee nama dhuunfatee fi antu dubbattan jechuudha kanaaf namoota hundumtiyyuu yaada hundumaa wal qixxeenuuf oofaa dhimma lubbuutis dhimma hojiitis dhimma maallaqaatis hunduma isaa waluma qixxee totoo ilaalame biyyoota jirurra eenyutu gaafa rakkinaa soo ta'e biyyoota hundarraa hirmaachaa jirra jechuudha wal gargaaraa jirra jechuudha gama biraatiin gama kamiiniyyuu haa ta'u biyyoota hunda keessa teenye ta'u Dubaay warra Dubaay sin hordofna warra Baarenii sin hordofna warra Beeruuti sin hordofna warra Kuweetis sin hordofna biyyoota kan biyyoota Awurooppaatti dabalatee jechuudha gaafa du'aa biyyoota hundumarraa wal gargaara gaafa dhukkubaa biyyoota hundumarraa wal gargaara gaafa hundumaayyuu biyyoota hundumarraa wal gargaaruun dirqamadha ni hunduma keenyatti wal qixxeedha jechuudha kanaaf anama maallaqa irratti hundumtaan birrii 300 dhabe jedhee iyyuu kana dhugaa micoosanitis nuuf haa barbaadamu saaxinii sun buqqee irratti mucaa sun keessa jiramu keessa hin jiru jedhamee otoo haa ilaalamu jedhamee ijoolleen Dubaay amma kana waa'ee maallaqaaf gadi baanee miidiyaarratti walitti wacaa jirratidha namni dhugaa mucaa sanii kiristaanas haa ta'u musliimas haa ta'u hamma miidiyaa kana gubbaarra meeqatu mataa lukkubsaa jira kanaaf waa'ee mucaa sanii maaliif dubbachuun dhadhabame maaliif amma ammaatti cal jedhame reeffa ishii bichaa achi galchinee maaf callifnee hundumtuu wal qixxeetti nuuf haa ilaalamu hundoo mana akka kootti dhimma lubbuutu irra caala jedhee yaada maallaqa yoo barbaadan kara ani bezooy asirratti wanti na dubbachuu barbaadu maallaqa erguu irratti ijoollee afaan keenya hin dubbannetu nu caala amanamummaa irratti isaantu nu caala warri maallaqa erguu irratti baay'ee gadaantummaa qabu ijoollee afaan keenya dubbatan jechuudha kan nu rakkisaa jiru isaan kan nu arrabsiisaaf kan nu arrabsaa jiru isaan haa ta'u malee dhimma lubbuutiifis hin callisinachuu barbaadanii galatooma. Galatoomi Zinnaash amma walumaa galatti yaada kee hubadhee jira yaadni kee yaada sirriidha yaada eebbifamaadha waan tokko wanni jara sararee isinitti himaa jiru dhimma obboleettii teenyatuyyuu gadi baasee akka dubbachaa jiru kan na taasisu isadha. Sigalee dhimmi obboleettii teenyaa wanni nuti duubaa hafnee teenyee waan biraa haasofnu hin jiru. Ammoo waan obboleettii teenyas hojjechaa waan kanas immoo hojjechuun dirqama mataa keenyati wanni ijoollee ijaaraa jirruuf waan biraadhafi miti fooqii ijaarrachuudhafi miti maqaa argachuudhafi miti lubbuun ijoollee shamarran Oromoo baraaramuu qabaadha. Kana warri amma immoo amantii immoo kanatti kaaftu amantii kamiifiyyuu laal hamma xurii qeensa kiyyaa kana sodaa siin qabu irraa siin qabu. Namni charchii keessatti hattuu walitti qabdee charchii dhawoonaan jetta taate charchii miti hattuudha charchii hattuuti siin jedheetan sitti kana gurratti si calawu. Masjiida keessatti ustaaza hoo jette ustaaza hattuudha jedheeti sitti maaliif namni hattuu wajjin hin taa'e hattuu namni hattuu wajjin nyaate hattuu eessaa fidee si kennaa jira lafa qotee fidee si kennaa jira eessaa fidee si yaabbachiisaa jira taaksii si kafalaa jira eessa ijoollee obboleettii teetirraa hataa jira haadha teetirraa hataa jira namuma akka keetitti rakkatisan irraa hataa jira dubartii inni manatti galfatee
fuudhee ijoollee irraa dhalchaa jiru eenyu dubartii akkasii immoo boochisaa jira dhiiga boochisaa jira laa argitee nama meeqatu of ajjeesuudhaaf lubbuu kiyya of mucayyoon dheengadda dhuftee barakina yeroo nama dhugeetti suni ilmoo teenya beektaa obboleettii teenya akkuma teetii tana kanaaf wanni kunu namoonni amma kanaayyuu nama ofan ajjeesanaan jedhu kaleessa nama ofan ajjeesanaan jechaa jirutu ture ofan ajjeesaa sigala tan obboleettii sanii otoo bu'aa jiru kan biraatu itti dabalamaa jira kanaaf dubbachaa jira charchii keessa dhokattu warri charchii keessa nama hattu gadi baasuu qabaadha gaaffii kiyya charchii naa cufamu jechaan jiru maskiin naa cufamu jechaan jiru maskiida keessa hattuun gadi baafamee hattuu kana maskiida kana akka hin seene namni kun hattuudha warri maskiida imaamni maskiida irraa dubbatee nama kana hattuudha akka as keessa hin seene maqaa maskiida kana akka hin balleessine jedhanii itti himu namni hiriyaadha bakka oolu nama wajjiniin oolu shiftaan gaangistariin nama gurmuu qaba gurmuun isaa maali warra isa fakkaatu wajjin walitti hidhatee hata so nama kana of keessa